itti kabajaa qabu. Waan akkanaa tanallee si gaafachuun hin sodaadhe beeyta. Akkam jirtu isiniin jecha har'ammoo irra deebinee piraankii nama biraa irratti dalaguudhaaf dhufeetiin jira. Akkuma isin beektan piraankii haala ajaa'ibaa piraankii bareedduudhaan dalagee akkasitti isin agarsiisuu deema. Na faana tura isiniin jedha. Irrattiin dawwalaa laala. Halloo. Salaamu alaikum. Akkami nagaame asaanti jirta? Wallahi jira alhamdulillah. Akkami maal godhu jirta? Wayii mashquula wayii si gaafachuu deema. Wayii jechuun yoo mashquula taate yoo hojiirra jiraattillee sin gaafadhu maaliif jennaan si jeequun barbaadu anillee qophaan jira. Waa si gaafachuu deema beeyta fardiidhaan si gaafachuu deema. Ammoo wayii namni si bira jira. Ayyee Na'imaa waa si gaafatte. Akkamitti? Anillee waanuma fardii takka si gaafachuu fi wallahi qaanfadheetumaan hedduu sirraa wanna jee'use. Wallahi galaa waan laa waan biraatii miti beeyta wallahi hedduu gaachuun atiin tun hedduu nama na biratti ulfina qabu. Lubbuu sittiin guraarree bar xiqqoo niin qaanfadhe sirraa hin qaanfadhe aseetiin. Laa wallahi guraaruu miti guyyaa ati dheengaddaas nu bira dhuftee turte san nu laaluuf dhufte sanii. Kurfaa isin turtan sanii waan jalaa badanii beeyta. Achitti waan na jalaa badeeti maallaqa tokko na jalaa badee guyyaa san mana san akkuma ati beeytu ijoollee asii dhiiftee kuttee mitire. Guyyumaa ati kutte saniin dhabeera. Na'iimaallee niin gaafadheettee turte. Isiin akkamis hin gaafatini? Ati akkamis ilaa dhugaan waan kana gartee moo akkami? Hin turre jechuun an tarii dubbachuu dandeessi tarii sodaadheetumaan gaa wallahi ati ni beeytami gaa wajji nyaannee wajji dhuynee wajji turree si jala dawwalee waan kana wanne jechuurra mee hafi jeetumaan faanaan qabbaneeffadha jeetumaan xiqqoo ture beeyta.
Akkamittiin argin? Akkam. Kurfaa kanuma achiin isin turtan sanirre. Kanuma ol seentanii baatan sanirre asirri. Hayyee. Sanuma ka'ee seentanii teessan sana. Hin kolfin kaa narraa dhugaadha hin kolfin kaa. Akkamittiin firaanki jira? Laa saantii firaankii goonaa fi miti laa firaankii si godhuuf osoo hin taane. Wanni kun waanuma dhugaatiin si gaafachuu jira bara amma na imaallee na bira jirtu kophaa xiyyeessatu warra jira. Jechuun ani yoo harkitellee ichumaaf si gaafadhe beeyta. Egaa ijoollee gaafsan gaafadhee ijoollee na bira turre dirasii. Akkasitti ijoolleen hayyee. Laa jechuun kaayyoo waan kana quba qabaattee kan jiru sanumaan si gaafachuu barbaade. Agaa jechuun feeti yeroo zabana dheeraa wal beeynaa waan akkanaa tanallee waa asirratti illee agarree jechuun sumaan gaafadhee iyyee uumaa rakkoon qabu. Hayyee sumaa tanumaan si gaafachuu si ta'uu wada iyyee nageetti. Aartee hottee koiniin deebisa. Deebisee isin biratti dhiifama gaafadhee akkasitti akka firaankii illee hin barree dhugaa wal keessatti laaqamtee irratti hin deebisa qofa. Na jalaa qabutti hin jiru. Hello? Asaanti? Firaankiin si godhee dhiifama dhageessee. Eega? Dhiifama dhageessee iddoo ni aarte? Inaarin gaa wallahi firaankiin si godhee. Yalla ayyee siif hin deebisa dhageesse.